Koreka fa'aa godina Wallagga Lixaatiin Aasaansaa Qinsaa Nuutaa Namaa nuuf kalaa, deemaa milkii nuuf kalaa, mana nuuf kalaa, jireenya nuuf kalaa, jiruu nuuf kalaa. Yaa Waaqa hundumaa gootuu Waaqa isaa malee lafa diriirsitee. Egaa keessumaa waggoota darban qabsoo guddaan geggeessine keessatti akka dhaabaattis akka nama dhuunfaattis qabsoo hedduu geggeessaa turreerra. Fakkeenyaatiif akka dhaaba Koongireesii Federaalawaa Oromootti hundumti keenya mirga keenyaaf jecha yookaan wal faana mana hidhaa haa deemnu gaafa sana wal faana mana hidhaa keessa teenye mirga keenya kabachiisuu ni dandeenya kan jedhu irra turreerra. Bifuma kanaan hooggantoota keenyaati jalqabee miseensonni keenya dorgomtoonni keenya kan nuun bakka bu'anii filannoo kan jaban taajabdoonni keenya hundumtullee wal faana mana hidhaa deemneerra har'a immoo mirga keenya kabachiifnee wal faana mana hidhaa keessaa ba'uu dandeenyeerra. Isaan keessaati namoota har'a addanatti argaman keessaa namoota tokko keessaati isin wal barsiisuu barbaada.
waameen fitu maqaa xiqqoollaadha. Sitoo narra beekaa, sitoo naaf doktora, narraa waadaa fuudhi jaallee koo marara. Sitoo narra beekaa, atoo qaroo kooti, situ naaf ilaala. Imaanaan siif laadha, galma naa geessista, obboo koo baqqala. Ijaan nagarsiisa galman gaawaadaa, agartuu koo hawwe dafaa naa barbaada, nadhii ilma galmadaa. Baqqalee daawwannoof Mustafaa Idris karaa laalaa afne gaafadhaa isinis. Yoosef baatiidhaa fi jaaldaa basaa guyyoo lammiif dararaman hin dhabaman wayyoo. Mitukkuu wadaajoof jaalkaasaa'uun haftee ejisin dharraate karaa laalaa hafte. Dubbaddu leenca koo jirtamuun boqotte mee dhaamsanuuf dhaamaa jiraan eessa jirtu? Jiraa keessan feena buutan jechuun haa ulfaatu. Dhugaa qabdan waliin dacheesnuu isin hin nyaattu.